keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin qaqqabu. Risaa Business Shown eegalee jira. Egaa ji'oottan lamaan darbanii fi hordoftoonni amantaa Ortodoksii fi Kiristaanonni hedduun akkasumas hordoftoonni amantaa Musliimaa coomarra turanii egaa kana jechuun immoo foon irraallee fagaanneeti kan inni turre amma immoo ji'oottan lamaan fuula keenya dura jiraniif dhorkaa malee yerootti foon nyaannudha. Kanaaf immoo foon bareedaa bakka itti argannu nu barbaachisa. Kanaaf bakka tokkotti immoo argamne isin daawwachiisuuf jenna. Bakki nuyi har'a itti argamnu mana foonii fi dhugaatii Shaggarittidha. Innis naannoo Boolee Kaargotti kan argamu. Bakka kanatti egaa foonni miidhagaan jira, dhandhama ajaa'ibaa kan qabu jira waan jedhaniif anis egaa akka nama foon jaallatu tokkotti bakka kanatti argameen jira. Dhandhama isaallee kan inni isinitti himu ta'a akkasumas immoo tajaajilawwan bakka kanatti kennaman immoo kan waliin daawwannu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Rekam, negara, berita, kam, naga, naga duft, kam, naga keti, cerita tu dalam naga. Harga gas akan takin nyari saya bisa show sebelum kasih surat afi. Mana phone ke sana tergambar? Ada. Kalau nusin ini phone kita kalau kami milala tu hari feder dan nama saya baru dah. Okay. Karena harga gas tu tu lintasis. Betul. Naga duft. Naga ni. Asmani. daawwattoota keenya waliin maqaa keessan gahee hojii keessanii immoo wal bara. Ka Girmaa Alamuun jedhama. Ganaa mana hoteela Shaggariiti. Manni foonii kun immoo kan dargaggeessa Oromoo tokko jechuus dhaga'een jira. Ganaa dargaggeessa Gammachis Hinkafuu jedhama. Waan baay'ee si ajaa'ibu ganaa ijoolleedha. Haa ta'uuti ka hojjetaa kana hojjetaa baay'eedhaaf hojii uumee akka mana Shaggariititti waan baay'ee si ajaa'ibu. Suuta inni taa'ee sitti waa'ee isaa baay'ee guddaadha. Naannoo kanas yeroo nuti seena ilaalaan ture manni foonii hin jiru baay'een isaa naannoo Boolee Kaargoo kana biratti jechuudha. Yeroo hammamii ta'eeramee erga eegale? Manni kun ka dhuguma keeti eega banamee gara waggaa tokkootii deemaa irra akkuma argitu ka gamoo ijaa jalatti argamna. Keessattuu immoo manni foonii lafatti namootitti wal argan wal wajjiniin ta'anii maaddii tokkorraa nyaatanidha. Foon diimaa qoba nyaachuun badaa hin baramne itti baay'ataniiti kan nyaatamu. Sanaafis immoo bakki keessan hedduun isaa mijataadha jedhee mayyaadha. Ni ilaalla waayifuu waan baay'ee jira. Amma bakkee tatta'anii yookaan bakka babbareeda jira. Namni keessummaa ta'ee yookaan immoo beeksisa tokko ta'anii yeroo itti fayyadaman yookaan immoo keessummaa ta'anii VIPs qabna bakkee adda addaa qabna. Tariitii kana bichaa miti galma adda addaa qabna keessummoonni adda addaa baniitti simatan baniitti ta'an VIP malee akka walgahii akka waan tokko cidha jedhannaa waan akkasii sirreeffannaa waan ta'eef manichi keenya tariitii bareedaadha. San bichaan sitti fakkaatiin kaanonni keenya gaafa dhufan amma namoonni tokko Shaggar dhufnee asfaaltii bukkeedhaa akkamitti dhaabnaa jechuu danda'u. Paarkingii bareeda qabna si ajaa'iba. Abbaan fe'ee makiinaa isaatti ittiin qaana'uu jechuudha. Kanaaf gahaa qabna konkolaataa isaaniitiif waan tokko shakkiin hin jiru waan babbareeda jira. Yeroo baay'ee mana fooniitti bakka konkolaataa dhaabantu bal'inaan hin jiru. Namoonni konkolaataa qabatanii dhufan rakkatu isaanii fayyadamu. Sanaaf immoo bukkee furmaatii jira jechaadha. Waan oomo tokko yaadi. Sanbichaa miti. Warra dhufuuchaa cidha dhufe makiinaa 50 makiinaa 60 qabachuu danda'a. Keenya amma giraawundii kana jala makiinaan jira dhaabbiin bootaa makiinatti dhaabbatan baay'ee jira jechuudha. Paarkingis ka'ee warra eeguus hin qabne. Oma waan yaadan hin jiru. Wanti tokko doo shakkin akka fe'anitti fayyadamanii akka fe'anitti gammadanii deemu manni keenya. Foon diimaa kana namoonni akka garaa dhukkubbii fi sodaatu maal kanaaf immoo qulqullinni foonii kan ittiin beekamu san horii qalamu sanarraati.
kan jedhamu odeeffannoo akkasiin qaba. Isin horii fiddanii bakka kanatti qaltanii qulqullina isaa akkamitti mirkaneeffattu eessaammoodha kan isin waan si ajaa'ibu horiin keenya horii cimaadha. Horii Harargeedhaa dhufu seera adda addaatiin ulaagaa guutee horii dhufu horii mana yaalatii sirratee waan dheeraadha. Siraatumaan qalleefinna wanni tokko wanni shakkii waan tokko waan qabanii shakkii an jiru hin jiru jira. Namoonni waan hin jaalladhuu fi anis dhandhama saamunaan ilaala. Dhandhamni isaas immoo murteessaadha miti ree? Waan mana foonii tokko tokko dhandhamni isaa gaariidha jedhama. Kaan immoo badaa miti jedhama. Sana immoo anis dhandhamee nama mirkaneessadhe yaada. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Yaa'u nyaata bichaa osoo hin ta'in namoonni akkuma argitu kana manni shaggar maal dhabdee ta'e kun dhugaatiinis waan babbareeda jira. Waan sii ta'u kaa laalladhuuti waan tokko hin dhandhamatta hin taane. Anillee gana foon isaan ergan dhandhamee booddee wayyaadheen. Daa mee waa'ee isaa laal. Hojjetaadha. Akkuma argaa jiru isti kubbaa fa'aa DSTV ilaalaan jira. Namoonni bakka kana dhufanii kubbaa fa'aa ilaalu. Bashannan namoonni mana keenya dhuftee wanni dhabdu jiru. Wanni hunduu jira. DSTV kana bichaas miti bakkee irra beektaa. Bakkuma hundaa jira. Xinnaa ta'e televezyiinii 8 jira mana kana. Kanaafuu ilaaluu danda'u. Akkuma fe'anitti hin bashannan namoonni rakkina qabu. Kan akkasiiti waan babbareeda jira. Yaatis hiriyoota kee fiddee gaaf tokko immoo bashannanuun kana bichaas miti ilaalama VIPs kan beektaa. Sittan argisiisa. VIPs bakka bareeda qabna. Naa waa'ee namoonni kophaa isaaniitti fayyadamuu barbaadan bakki isaaniif mijataan jira. San bichaas itti fakkaatin cidhallee akkuma durasitti himuu yaale mana cidhaa xinnaa guddaa addaraasha guddaa qabna. Gubbaarras immoo torbaffaarraa waan bareeda qabna beekta. Haa ta'uuti ka beekana yoo ilaalte amma immoo iddoon tokko jira VIP sitti argisiisa. Hayyee. VIP kana yaa'u kana bichaas miti ruumii adda addaa qaba achiis tokko jira waan si ajaa'ibu asiillee baarii qabna warroota kanaaf fagoo hin deemnu asiis baarii tokko qabna baariin kunis namoonni asitti fayyadamuu barbaadan asumatti fayyadamuu danda'u. Namoonni mana kana keessa VIP keessa taa'an bakka kanaa fayyadamu. Homaa gara biraa deemuun isaan eeggamu asumatti fayyadamuu hin danda'u. Mana kana sin ilaalta. Sen. Wajan qabu waan bareeda namoonni baay'een ni filatu beekta. Mana kana namoonni baay'een jaalatanii filatu. Teessoon isaatillee waan bareeda taa'ime. Ijataadha. Haalli isaa akkuma argitu kana manichillee qabbanaadha. Waan baay'ee si rakkisuu qabu. Namatti tola. Gaafa ilaalan akkasumatti keessa taa'ee nama godha. Kana keessatti hoggaa nyaatan immoo miirri isaa adda jedhee mayyaada. Dhugaa keeti. Kun immoo hin ilaalta. Seeni. Kun hedduu miidhaga. Iddoo isaan bareeda. Misirroodhaaf waan qophaa'e fakkaata. Taa'e. Bakka miidhagaadha kun immoo. Kun bareedaadha. Caala warra nama arge. Keessummoota adda addaa warra misirroo warra akka jedha xinnoo kana mana kanatti dabarsu. Tilmaamni koo sirriidha jechuudha. Sirriidha. Keessummaan adda addaan dhufu faranjoonni dhufu namoonni adda addaa mana kanatti fayyadamu. Atillee argitee mana kanatti fayyadamuun kee galatoomii. VIP'n garuu galatoomaa sanillee VIP'n bakka biraa wajjiniin nyaata maallaqa gatii nuti itti baasnu garaagarummaa hin qabaatamte.
hin qabaata nu bira garuu hin jiru. Maaliif hojjette keessummoonni keenya itti gammadanii nyaatanii itti gammadanii dhuganii taphatanii mana hiriyoonni itti taphatan mana namoonni itti fayyadamanii galatoomaa jedhanii deeman malee badaa nama san biizinasiidha yookaan ganzabaa jennee birriidha jennee namoota keenya dhabuu hin barbaanne. Kanaaf VIPC bakka sila turre sanas yoo fayyadaman gatima wal qixa. Waluma qixa. Gamanumaan egaa daawwattoota keenya akkuma dhageessanidha. Bakka kaanitti akka beeknu VIP yeroo jedhamu gatiin bakka itti dabalamudha jedhamee yaadama akkuma yaadnutti. Mana kanatti immoo yookiin mana foonii shaggaritti gatiin VIP illee bakka sila turre illee gatiin isaa wal qixadha. Gara kana yoo dhuftan egaa tajaajila bareedaa argachuu dandeessu. Galatoomna. Ajaa'ibadha. Hedduu miidhagaa ta'anii nyaachuudhaaf mijataadha. Manni keenya bareedaa mana guddaadhas sila sitti yaale qulqullinni manaallee akkuma argitu kana waan bareedaa. Keessumaa magaalaa keessa jaallattoonni foonii baay'eedha. Anaan dabalatee jechuudha. Mana kana immoo yookiin shaggar maaltu adda isa godha? Galatoo shaggar wanti adda godhu waan baay'eedha. Tokkoffaa sa'a 24 hojjetamanii jiru. Diimina irraa jalqabee man dhugaatii haa ta'u nyaata haa ta'u sa'a 24 hojjetamanii jiru. Tokkoffaa lammata akkuma argitu kana ruumii adda addaa qaba. Gaafan jedhu namoonni bakka isaan taa'anii filatanii taa'an kutaa adda addaa qaba. Galma walgahii, galma cidhaa gurguddaa irraa gad xinnaa qaba. Wanti kun adda godha. Kana bichaan paarkingii bakka babbareedaa qabna. Keessaa qabna, duuba kanaa qabna, makiinaa 50-60 kadhaabu qabna. Waan akkasii kun adda godha. Galma xinnaarraa agama galma guddaa galma nama 2,000 olii nama qabatu jira galma qabna. Kana waan ta'eef adda nu godha jechuudha. Namoonni sagantaa cidhaa maal qabanii dhufanii galma keessan kireeffachuu hin danda'u. Sirrii qabu hin danda'u. Nyaata adda addaa nyaata isaan barbaadan osoo nutti hojjennee fi waan hundaa akkuma fedhii isaaniitti gaggeessina namoota sana. Keetariingii sagantaa garaagaraa irratti wantoota dhiyeessitan qabdu? Inni dhiyeessina. Waan hundaa inni dhiyeessina. Manuma kanatti illee mana kanaa olitti illee bakka biraatti illee qabna. Waan namoonni keenya shaggar gaafatanii wanni dhaban hin jiru mana kanatti. Wantumti dhaban hin jiru. Haala adda addaatiin dhiyeessina. Amma hoteela biraa gaafa deemte biddeenni bakkeedhaa bitamee gala. Keenya immoo akkuma ilaaltu kana asumatti hojjetama biddeennis. Biddeenni keenya asumatti hojjetama. Itu biddeen diimaa, itu biddeen adii qixxaas qabna baay'ee. Diiminni gaafa dhufu qixxaas qabna, qoocoos qabna, wanni qabna hin jiru. Oromoon guutuu ani. Oromoon galaana maal jedhama bira guutee. Kanaaf bakka kanattidha kan inni qophaa'u jechuudha. Asumatti qophaa'u namtu. Alaa dhufu hin jiru. Wantu hin jiru. Keessattuu foonni diimaa kan mi'eessu dhandhama isaa addatti kan inni ba'ee mul'atu gangodhu keessaatiin mixmixa ittiin nyaatan qocqocaa isa jennu sana ofuma keessanii qopheessitu. Baay'ee si ajaa'iba. Asumatti hojjetan. Waan hundu ashaboonas wanni binnu jiru bakkeedha. Muluun asuma jira. Kanuma waan adda nu godhu tokko isa. Kanaaf bakka kana yoo dhufa waan qulqulluu argattu. Uummata abadan. Wanni sodaattanis wanni sossobnus hin jiru dhufanii ilaaluun hin danda'a. Sila foon diimaa san argee laalee jaaladheettee miti. Baay'ee. Amma immoo kaasina feeraati. Dadhama isaa laalte waan jiru waan bareedaadhaan hin laaltame. Tole. Foon bareedaa isaatirraa foon diimaa bareedaa isaa keessummaa keenya kanaaf waan bareeda fidi kootti rafu.
ilaali kan kana fakkaata. Kanuma kan sila ilaalaa ture sana naa fidan. Isuma sii fidanidha. Foon keenya loon harariiti. Waanuma si ajaa'ibu ilaalitii meeqa nama isaa ilaaltee immoo Tole. atumti ragaa baata Hindi. Sirriitti malee. jedhe. Ani ganama cooma jaallatudha. Baay'ee. Hedduun jaalladha foon diimaallee. Akkam yeroo Ariifadhee ragaa nyaachuudhaaf. nyaadhu. Akkami mooraa kanatti hin danda'aadha. Waan baay'ee bareedadha. Foonichi isaa bareedadha. Akkuma ilaaltu kana laal. Egaa foon ajaa'ibaati daawwattoota keenya namoonni na beekanii akkam foon diimaa sirriitti jaalladhu sirriitti beeku. Kanaaf egaa nama haasaanuun harkaa badeera. Keessattuu immoo yeroo foonii nyaatan akkanatti yeroo nyaatan fa'aa argeera. Ajaa'iba. Ilaali kaa qixxaa kanas nyaadhu waan bareeda jira. Ilaali mee. Ilaali. Qixxaa boqqolloo. Qixxaa boqqollooti waan bareedadha. Nyaanni mana keenyaa diimina bichaa miti. Shaklaas qabna, gaazilaayitis qabna, nyaata koomboo jedhus qabna. Tariitii kitfoollee bareeda isaa qabna. Waan jiru immoo yeroo hundaa dhuftee ilaaluu dandeessa. Waan babbareeda jira laan shaklaa, ibsii, gaazilaayitii, koongoo akkana jedhu jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya foon diimaa yoo barbaaddan akkasumas cooma kana fakkaatu foon kana fakkaatu yoo barbaaddan boolee naannoo kaargoo cinaatti kan argamu shaggar mana foonii shaggar yoo dhuftanii nama isaa sanitti himuu hin danda'u hedduu mi'aa dhuftanii immoo ijaan akka ilaaltan isin affeera. Ilaaliti kun waan bareedaadha. Namoota warra dheedhii nyaanneef namooti hin fayyadamne jiru foon dheedhii. Sanaaf baay'ee qabna. Gaazilaayitiin immoo jira. Akkaataan dhiyeessii isaanii ija namaatti Waan bareedaadha. Inni daalda jechuudha. har'a waan hundumaan danda'ama jechuudha. Waan bareedu. Waan nama ajaa'ibaati. Waan nama ajaa'ibaati. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma argitanii nyaata foon bishaataa keessaa immoo gosa lama dhandhamaan jira. Dhandhamni isaallee ajaa'ibadha. Gamanumaanii yeroo gara kana dhuftanii shaklaa fi gaazilaayitii kanneen jedhaman kanatu dhandhamtanii in jedha. Kun egaa affeerraa kooti. Ayyaanni qaba. Tariiti kun yoo sii ta'e isa dhadhamdee ilaalta qaba. Waan jiru. Waan bareeda.
foon waaddii shaklaa isa jedhan cabsiillee dhandhameen jira hundasaa. Wanti keessaa jibbamu hin jiru mana kana. Galatoo. Hojii keessanillee akkuma kana ajaa'ibadha. Galatoo. Hojjetoota baay'eedha kanneen argaa ture. Kana keessa shamarran dargaggoota. Mee namoota meeqaaf carraa hojii mutan? Nama 50 oli. Nama 51 akkana. Namni hojiin uumameef. Carraan hojii warri argate. Ana jalqabee nama 51. Nama 50 olii fi carraa hojii mutan. Gara fuulduraatti immoo akka miidhamee kan biraa bakka garaagaraatiin hubanuu yaadaa jirtu immoo gara kamitti babal'isuu fi kan isin hojjechaa jirtan? Maalli aadaa irraa amma boolee kana keessa deemtee nyaata aadaa Oromoo mana baay'eetti argattu. Waan sirreeffachaa irraa already jalqabnee irraa nyaata aadaa san immoo gaaf tokko dhuftee ilaalta jechuudha. Ayyee anis natti tola. Bakka biraatti damee biraatti banuuf moo? Damee biraatti mana nyaata aadaa Oromoo sirreessaa irraa jechuudha. Egaa nyaati keessan hedduu namatti tola. Dhandhamni isaa ajaa'ibadha. Bunni keessan illee akkanuma namoota hedduuf carraa hojii akka bantaniirtan naaqaastanii jirtu. Galatoo. Qulqullinni isaas kan namatti toludha. Daawwattoonni keenya gamanumaan gara kana dhufanii akka isaanii foon mana kanaa dhandhamanii nanaffeeraanii. Egaa yeroo biraa immoo akkuma jettan kana nyaata aadaa yeroo isin bantaniitti milkooftan immoo dhufnee kan waliin ilaallu ta'a. Egaa yeroo keessan irraa waan laattaniif ulfaadha. Ayyee atis ulfaadhu jiraadhu borus dhuftee waan kana daawwachuun hin ta'a. Nagaan naa jiraadhu galatoo. Manni keessan illee kee galii naman godhu. Giddii mandee maayiraa yeroo biraa immoo bal'inaan nan dhufa. Galatoo. Ayyee. Galatoo. Galatoo. kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti mana nyaataaf dhugaatii shaggaritti taasisne egaa kana hanga ammatti daawwattan ture. Egaa nyaata mana kanatti argamu keessaa muraasa dhandhameen jira. Foonni diimaa isaaniillee ajaa'ibadha. Egaa akka yaadaan mana keessan teessanii na waliin dhandhamaa turtan abdii guddaan qaba. Egaa isa hafe immoo bakka kanatti argamtanii nyaata gosa garaagaraa bifa waan barbaadan argachuu waan dandeessanii fi warri booliirraa dhuftanii gara boolee bulbulaatti daandii nama geessu marfata sana irratti argama. Irbaata keessan laaqana keessan illee dhuftanii bakka kanatti nyaachuu dandeessu. Akkasumas warri gara saaris irraa dhuftanii bakki kuni bakka isiniif illee mijataadha. Asirraan dhuftanii gamoo ijaa developpersii jalatti kan inni argamu shaggar mana nyaataa fi dhugaatii kottaadhaan lamaan isiniin jedha. Akka dhuftanii bakka kanatti fayyadamtan gamanumaan isiniin affeera. Torban immoo isaa biizinasi shoo kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.